Ashama harka fuunee daawwattoota Harrii Broadcasting Network bakkuma jirtan marattuu salaamtaan teenyee isin geessu jecha amma sagantaan afaan Oromoo jalqabdeeti jirti durarratti immoo oduun isinitti hima oduu wajjin afaan Diimaammadii hanga dhumaatti ammoo nu waliin turaan isin afeerra. Garaagarummaa ilaalcha siyaasaa jiraattus dhimmoota biyyaalessaa irratti tokkummaan keenya jabaarejaan paartiileen siyaasaa miseensota mana marii naannoo Harrii ta'an. Miseensonni mana marichaa guyyaa irraa dhaadannoo abdii dhaabna jedhuun duula ashaaraa magariisaa sadarkaa biyyaalessaatti adeemsifamaa jirutti makamuudhaaf jiddu galaadaa hammarreessatti biqiltuu dhaabaniiti jirani Fiqaaduu Balaayitu gabaasee bal'eenas akka itti aanu dhiyeessina. Waltajjicha irratti kan argaman dura teessuun mana marii waliinii paartiilee siyaasaa naannichaa Aadde Asanet Muummee sagantaa biqiltuu dhaabuu paartiileen dhimma biyyaalessaa irratti tokkummaa cimaa qaban kan itti mul'isan ta'uu ibsaniiti jiru. Ashaaraa magariisaa dhaabuun biyya badhaatu ijaaruu fi dhaloota dhufuuf haala mijataa uumuuf bu'uura akka ta'es ibsanii jiru. Qormaata jijjiirama qilleensaa fi hanqina roobaa dandamachuuf biqiltuuwwan dhaabaman yeroo yeroon hordofuu kunuunsuu fi bishaan obaasuuf xiyyeeffannoon kennamuu akka qabus cimsanii dubbatanii jiru. Miseensa hojii raawwachiiftuu mana marii waliinii obbo Hasan Abdiin guyyaa irraa biqiltuuwwan baruu abdii guddaa fidan dhaabuun tokkummaa keenya daran kan itti cimsinudha jechuun ibsanii jiru. Paartiileen siyaasaa hojiilee misoomaa irratti waliin hojjechuun hojii bu'a qabeessa ta'e gaggeessaa jiraachuus ibsaniiti jiru. Yaada isaanii keessatti miseensonni mana marichaa dhaabbii biqiltuu dhaabbilee garaagaraa fi bakka dhaabbiif qophaa'etti raawwatame kun akkaataa paartiileen garaagarummaa isaanii injifachuu fi ajandaa biyyaalessaa waloo irratti waliin dhaabbachuu danda'an kan agarsiisu ta'uu ibsuun gara fuulduraattis gamtaan kun cimee akka itti fufuus dhaamanii jiru. Hanqina roobaa bara kanaa mudatee irraa dandamachuudhaaf lafti hektaarri 11,300 ol sanyii yeroo gabaabduutti geessuun facaafamu biiroon qonna naannoo Harrii beeksise. Biirichi qonnaan bultoonni bishaan lafa jalaa fayyadamuu fi meeshaalee teeknooloojiitti fayyadamuudhaan oomishaa fi oomishtummaa isaanii akka guddisaniif yaamisa dhiyeessee jira. Abdii Ismaaniitu gabaase bal'ina isaa immoo akka itti aanu dhiyeessa. Qonnaan bultoonni naannoo rakkoo hanqina roobaa yeroo gannaa waggaa baranaatti mudatee jala akka dandamatan taasisuudhaafis teeknooloojii qonnaa ammayyaatii fi sanyii filatamoo yeroo gabaabatti bilchaachuu danda'u raabsuudhaan akka irraa fayyadaman gochaa jiraachuu biiroon misooma qonna naannoo Harrii beeksiseeti jira. Hanqina roobaa yeroo gannaa waggaa baranaatti mudatee fi hojiilee hojjetamaa jiru sababeeffachuudhaan Harrii Broadcasting Network waliidhaanis turtii kan taasisan biiroo qonnaa naannoo Harriitti Daayireektarii Ekstenshinii qonnaa obbo Mahammad Duraan akka naannoo Harriitti hanqina roobaa yeroo gannaa waggaa baranaa mudateen oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultoota naannichaa irraa miidhaan dhaqqabsiisee akka jirus ibsaniiti jiran. Obbo Mahammad akka ibsanitti qonnaan bultoonni hanqina roobaa mudate kana jalaas akka baraaramaniif biirichi lafa qonnaa caamaan miidhamee hektaara 11,956 sanyiilee ammayyaa yeroo gabaabatti ga'uu danda'uun deebisanii misoomsuudhaafis karoorfatan keessaa lafee hektaara 11,380 uwwisuun akka danda'ames ibsaniiti jiran. Haalli seensa roobaadhaa oggulaallu balleessaa irratti haala bareedaadhaan dursee seene kan jalqabaasan rooba gahaa bareedaatitu nu roobee ture. Boodarra garuu kan gannaadhaa guutummaan guutuutti hanqi roobees ammaasis uwwisni isaatis baay'ee ciccitaa fi hanqinni isaa baay'ee xiqqaa kan ture ta'uusaa laallee jirra. Keessattuu sanyiidhaa hojii wal qabatee irra guddaan qotee bulaadha. Lafti guddaan nuti qabnu balleessaa irratti faca'ee ture sanyiin. Garuu boodarra gogiinsa uumamee hojii wal qabatee midhaan nu jalaa bade ni jiran jechuudha. Midhaan yeroo gabaabduu keessa gahuu danda'uun bakka buufnee jirra jechuudha. Midhaan nuti itti bakka buufne tokkoffaa qamadiin bakka buufne kan lamadaa bishingaa gabaabaa yeroo gabaabduu keessatti dhufuun bakka buufnee jirra jechuudha. Dabalata yeroo ammaan tanaa mixaaxisii fi sanyiilee biraatis bittaa dhiyeessaa jirra. Kanaaf ammaan tanaa akka naannootti uwwisni waliigalaa gama hektaara 11,340 uwwisnee jirra jechuudha. Karoorri keenya 11,956 kana keessaa 11,380 sanyiidhaan uwwifamee jira. Itti dabaluunis obbo Mahammad qonnaan bultoonni naannichaa rakkoo uumamaa sababa hanqina roobaatiin mudate kanaanis akka hin miidhamne gochuudhaaf sanyiilee filatamoo yeroo gabaabatti dhaqqabuu danda'u kanneen akka qamadii, bishingaa, mixaaxisii fi callaa biiroon qonnaa ejensii babal'inaa waldaa hojii gamtaa waliin qindoominaanis hojjechuu yeroo barbaachisutti dhiyeessee qonnaan bultootaaf raabsaa jiraachuu isaa kaasanitti jiran. Fooyya'insa guddaa fidaa jira gama bishingaa gabaabaa
yeroo gabaabduu keessatti dhufuutti jijjiiruudhaaf tattaaffii guddaa godhaa jirra. Saniidhaaf sanyii adda addaa dhiyeessaa jirra. Saniin alatti boloqqeedhaas bal'inaan dhiyeessee jennee jirra. Qamadiidhaas gama kuntaala 300 amata baranaa dhiyaatee jira jechuudha. Kan xaa'oodhaa hojii wal qabatee jiru qindoominaan gama waldayaatii hojii waliin dalagaa jirra. Fooyya'insa qaba garuu ammallee sadarkaa nuti barbaannu sanirra hin geenye kana amata fooyya'insaa jirra. Qindoominaan warra waldayaatii hojii dalagaa jirra jechuudha. Kana malees qonnaan bultoota rooba yeroo gannaa qofa eeggachuu osoo hin taane bishaan lafa jalaa baafachuudhaaf jallisiitti fayyadamanii oomishaa fi oomishtummaa isaanii akka dabalan taasisuudhaafis teekinooloojii qonnaa ammayyaa kanneen akka soolaaraa fi maashina bishaan lafa jalaa baasu dhiyeessuufiin deeggarsa akka jiranis ibsaniiti jiran. Kanaanis lafa qonnaan bultoota duraan bishaan roobaa qofaan irraa oomishamaa ture gara heektaara 6,000 olii gara masnootti galchuun akka danda'ame ibsaniiti jiran. Paampii bal'isuudhaa hojii wal qabatee paampii qonnaan bulaan akka harkatti godhu wajjinis wal qabatee dalagaan gurguddaan dalagamaa jira. Akka naannoo keenyaatti lafa heektaara 11,956 kan oomisha amataatiin kan uwwifamu kana keessa gama heektaara 6,000 gama masnoodhaa naquu dandeenya jira jechuudha. Kun yaa istiraatiijik pilaanii biiroon qaba. Amataan lafa masnoodhaa bal'isaa deemaa hirkattummaa roobaa kana jalaa baasuudhaaf dalagaa guddaa dalagamaa jira. Qonnaan bulaan teekinooloojii ammayyaa irraas akka fayyadamuuf leenjiidhaa fi hubannoon barbaachisu ogeessota qonnaatiinis akka isaaniif laatamu taasifamaa kan jiru ta'uudhaas ibsaniiti jiran. Chaalenjii guddaatu jira. Bishaan lafa keessaa baasuu, lafa dalagaa masnoodhaa babal'isuu. Chaalenjii gurguddaa riisoorsii guddaa gaafatu. Anyway chaalenjii qabaatullee biiroon ammoo akka xiyyeeffannaa addaatti bishaan irratti xiyyeeffannaa addaatiin dalagaa jirti. Akkuma reefuun tana kaasee maashina ilaa hanqa lafa qotee bishaan baasee qonnaan bulaa gargaaru yeroo ammaan tanaa dhiyeessitee jirti. Dhiyeessee jira biiroon. Kana hojii wal qabatee yaa'u amatatti dalagaa masnoo bal'isuudhaa hojii wal qabatee dalagaa guddaa dalagaa jirra. Kana akka istiraatiijii qonnaattis fudhatame wanni itti deemamaa jiru jira. Kana yeroo itti aanu fooyya'insaa amataan xiqqeessaa rakkoo kana ni furraa ka jiru. Dhuma irrattis qonnaan bultoonni naannichaa yeroo gannaa kanattis ta'ee gara fuula duraattis rakkoo hanqina roobaatiin mudachuu danda'u irraas baraaramuuf rooba gannaa qofa eeggachuu osoo hin taane bishaan lafa jalaa baafachuu, bishaan roobaa argate kuufachuu, bishaan qabu ammoo jimaa qofa obaasuu irratti xiyyeeffachuu dhiisee midhaan nyaataa, kuduraadhaa fi muduraa itti oomishuudhaan oomishaa fi oomishtummaa isaa dabalee jiruu fi jireenya isaa jijjiiruu irratti xiyyeeffachuu akka qabu dhaamaniiti jiran. Hawaasni aanaa Amir Nur ganda feerroo gaafii waggoota 16 haasaa turaniif mootummaan deebii kennutti akka gammadan ibsan. Ganda feerrootti manni fincaanii qarshii miliyoona 6.3 ijaaramee guyyaa har'aan tanaa ibsameeti jira. Gabaasa keenya Geetina Zawudeetu gabaasee bal'ina sammuu akka itti aanu dhiyeessa. Naannoo Hararee aanaa Amir Nur ganda feerroo hawaasni gaafilee waggaa 16 mootummaa jijjiiramaa keessa argachuu isaanii gammada ta'uu ibsan. Baajata mootummaatiin manni fincaanii qarshii miliyoona 6.3 ijaaramee eebbifamee jira. Gaafilee misoomaa waggaa 16 ol ture mootummaa jijjiiramaa kana keessatti deebii argachuu isaanii hawaasni aanaa Amir Nur ganda feerroo gammachuu qaban ibsanii jiru. Manni fincaanii ammayyaa ta'een baajata naannichaa qarshii miliyoona 6.5 olii bahii itti bahee guyyaa har'aa eebbifamee jira. Itti gaafatama waajjira bishaanii fi dhangala'aa naannoo Hararee obbo Ahmad Mahammad kana akka ibsanitti gaafilee waggaa 16 hawaasni aanaa Amir Nur ganda feerroo keessa ture deebii argachuu himuun manni fincaanii kun bifa ammayyaan kan ijaaramee fi tuuboo dhangala'aa keessa darbu tajaajila yeroo dheeraaf uummataaf akka tajaajiluuf kan hojjetame ta'uu ibsanii jiru. ያ እንግዲህ ህብረተሰቡ ብሎኮቹ ummanni hedduun naannoo tokko kan jiraatanidha. Bilookii 10 keessa tokko ta'anii jiraataa turan. Yeroo mana fincaanii guutamee ture manni fincaanii guutame kanaas bootteen dhiibsisuu hin danda'amne. Naannoo kanatti makiinaan seenuun hin danda'amu ture. ሽንት ቤቱን የሞላውን ደግሞ ለሴፕቲክ ታንኩ የሞላውንም ለማስወገድ አልተቻለም። Itti dabaluudhaan manni fincaanii baay'inni isaanii 34 ta'an kan ijaarame baay'ina uummataa waliin kan wal simu ta'uu ibsanii jiru.
ክቡር ፕሬዝዳንታችን በሰጡት ቀጥተኛ አመራር አማ ፕሬዝዳንቲን ከለቲ ካኒን መነፍንጫኔ ጃሩን አንገላ መነፍንጫኔቲስ ታንከረ ቶኮ ኸይስ አከገሉ ጎደሜ ጅረ ታንክ እንዲገባ ነው የተደረገውና Ittianan afai mana marina no harri obbo Arif Gamasanitiin ummanni naannoo kana jiraatan misooma mana fincaanii kan yeroo dheeraa fudhate ta'uu ibsuun amma manni fincaanii sadarkaa isa eeggatee kan ijaaramee fi misooma amma eegalame kun kan itti fufu ta'uus ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Aminnuur obbo Saamir Muktaar gama isaaniitiin ummanni naannoo kana jiraatu yeroo baay'ee gaaffilee misoomaa kaasaa jiran keessaa tokko mana fincaanii ta'uu kaasuun manni fincaanii kunis baay'ina uummataa naannoo kanaa jiraatan waliin kan wal simu ta'uus eeranii jiru. አካባቢው የሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የሽንት ቤት መሙላት ምክንያት Manni iddoo tokkotti mana hedduutu ijaaramee ture. Mana fincaanii dhabuu isaaniitiin dhukkuboota garaagaraaf saaxilamaa turan. Yeroo ammaa kanatti rakkoon kun furmaata argatee jira. Pirezidaantiin mootummaa keenyaa kallattiin yookaaniin ijaaramanii xumuramanii jiran. Kanaaf galatoom jechuun barbaada. ክቡር ፕሬዝዳንት የላቀ ምስጋናችሁን እንድታቀርቡልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። Jiraattonni ganda feerroo akka ibsanitti manni fincaanii dhabuu isaaniitiin dhukkuboota garaagaraa ijoollee isaanii qabaa ture ibsuun yeroo ammaan tanaatti gaafiiwwan waggaa 16 kaasaa turan mootummaa jijjiiramaa keessatti deebii argachuu isaanii gammadoo ta'us ibsanii jiru. Akkitti fayyadamu jirru addunyaa takkitti raammoodhaaf namni akka keessummaa nu dhuftu lubbuun teenya nu dhawattee jirti. Bakki taa'anii fincaananii hin jirtu, bakki dhaabbatanii finca sagaraa godhanillee hin jirtu. Ara ordiin badri haa galatoomu ammallee tarajaa isaa olii rabbi haa siqu. Duraan akkitti fayyadamu jirru shinti beetiin guutamteeti raammoon alayyaatee jirti. Alhamdulillahi obbo Ordiin Badri, Samiir, Arjuun Suleymaan wallaahi tahaniiti warri waradaa Ordiin hojii wannuu tahanii tuubboodhaan fuudhanii bakka fakkaatu nurraa geessanii arra marraqaa isaatiif kun okkatti qeebaluu dhufne arra. Dhuma irrattis manni fincaanii kun bifa ammayyaa ta'een fi baajata guddaan kan ijaarame waan ta'eef uummanni yeroo dheeraaf akka Egaa daawwattoota keenya kabajamoo kan daawwachaa jirtan oduu HBN irraa gama keessan dabraa jirtu oduun teenya ammallee akkumatti fuftetti jirti ammaan tan ammoo gara oduu biyyoolessaatti achi dabarra. Mariin biyyaalessaa biyya bu'uura jabaa qabduu fi dhaloota mariitti amanuu ijaaruuf kan bu'uura lafa kaa'ee ta'uu hirmaattonni marichaa ibsan. Oduu walqabateen mariin biyyaalessaa Itoophiyaa fakkeenya ijaarsaa fi tooftaa waldhabdeen ittiin hiikamuutii jaan pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraaniitii fi ergamaan addaa gaanfa Afrikaa baha gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon ibsan. Oduu biyyaalessaa kanaa fi kanneen biroo akka itti aanutti simbiraan geenya. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaa biyya qajeeltuu fi dhaloota mariitti amanuu ijaaruuf bu'uura kan kaa'ee ta'uu hirmaattonni garaagaraa ibsan. Adoolessa 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee wiirtuu koonveeshinii addunyaa Addisitti gaggeeffamaa kan ture mariin biyyoolessaa Itoophiyaa sagantaa cufiinsaa gaggeessee jira. Yaada isaanii tajaajila oduu Itoophiyaatiif kan kennan hirmaattonni akka ibsanitti mariin kun yaadota garaagaraa walitti qabuun dhaloota haaraa fi ijaarsa biyyaatiif bu'uura kaa'uuf carraa uumeeti jira. Hirmaattota keessaa Ayinaalam Muunaa akka ibsanitti waltajjiin kun rakkoolee fi waliigaltee dhabuu waggoota dheeraaf turan furuuf yaadota garaagaraan dhiyeesseetii jira. Waltajjii kana irrattis hirmaachuu isaaniitti gammachuu isaanii ibsuun mariin kun ijaarsa mootummaa biyyaa cimaaf murteessaa ta'uu dubbatan. Mariin biyyoolessaa dhaloota borootiif bu'uura kan kaa'ee yaadota irratti marii gadi fageenya gochuudhaan rakkooleef furmaata furtuu ta'uu kan ibsan ammoo hirmaataa biraa obbo Ayyuu Katamaati. Hirmaataan biraa obbo Feesal Jibril Jaaman mariin biyyoolessaa hunda hammataa ta'uu ibsuun kunis biyya qajeeltuu fi dhaloota mariitti amanuu ijaaruuf bu'uura kan kaa'edha jechuun ibsan. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaa ijaarsa nagaa fi furmaata walitti bu'iinsa Afrikaaf fakkeenya kan ta'udha jechuunis pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo ibsan. Adoolessa 8 bara 2018 irraa eegalee kan gaggeeffamaa ture mariin biyyoolessaa sagantaa cufiinsaa gaggeessee jira. Yeroo kanaas pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa fi ergamaan addaa gamtaa Afrikaa kan gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo ergaa dabarsaniin waltajjii maree kun
bakka bu'oota uummataa kumni afur kan irratti hirmaatan adeemsa hunda hammataa fi seena qabeessa jechuun ibsaniiti jiru. Sadarkaaleen qophii fi hojiirra oolmaa marichaa biyyoota Afrikaa birootiif muuxannoo fi fakkeenya kan ta'uu danda'u waliigaltee biyyoolessaati jechuunis ibsaniiti jiru. Nagaa waaraa fi waliigaltee biyyoolessaa fiduuf mariin ala filannoon fooyya'aan akka hin jirre kan dubbatan Olusegun Obasanjo yaada furmaataa Itoophiyaanota ijaarsa biyyaa waaraatiif bu'uura ta'uu eeraniiti jiru. Maree biyyoolessaa Itoophiyaa milkaa'inaan xumuramuun isaa mareen hunda hammataa fi hunda hirmaachisee gaggeeffamuun isaaf Afrikaaf fakkeenya kan ta'udha jechuunis ibsaniiti jiru. Itoophiyaanonni nagaa fiduuf mari'achuu fi marii filachuu isaanii hojii dinqisiisaa ta'us ibsaniiti jiru. Mareen yeroo fudhatus waraana fi walitti bu'iinsa miidhaa geessisuu irraa yoo ilaalamu faayidaa guddaa qaba jechuunis Olusegun Obasanjoon ibsan. Mareen Itoophiyaa nagaa kabachiisuudhaan misooma fi badhaadhina mirkaneessuuf bu'uura akka ta'us hubachiisanii jiru. Hirmaattonni walga'ii Kooree naannoo Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa 76ffaa dhibeewwan daddarboo hin taane ittisuu fi aadaa jireenya fayyaalessaa ta'e babal'isuuf kaayyeeffatee sagantaa miilaan adeemuu gaggeessaniiti jiru. Sagantaan kun siidaa Adwaa irraa ka'uudhaan daandii miiltotaa magaalaa hordofuun addabaabaayii masqalaatti kan xumuramu yoo ta'u, tarkaanfii miilaa kun mata duree dubbii gara hojiitti Walk the Talk Juun gaggeeffamee jira. Imala miilaa kana irratti ministeera fayyaa Dr. Maqdes Dhaabaa dabalatee ministeerota fayyaa biyyoota Afrikaa, hooggantoota mootummaa olaanoo, hooggantoota dhaabbata fayyaa addunyaa, pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Komaander Silashisiin akkasumas atileetota beekamoo biroo hirmaatanii jiru. Hooggantoonni fayyaa tarkaanfii kana irratti kan hirmaataniifis socho'iinsa qaamaa dhibeewwan daddarboo hin taane kanneen akka dhibee sukkaraa, dhiibbaa dhiigaa fi dhibee onnee ittisuu irratti faayidaa guddaa kan qabu ta'uuf jechuun agarsiisaniiti jiru. Tarkaanfiin miilaa kun murteewwan tarsiimoo fayyaa gara hojii qabatamaatti jiruu fi uummata Afrikaa biratti aadaa jireenyaa fayyaalessa ta'e babal'isuuf ergaa kan dabarsu ta'uun ibsame. Walga'iin 76ffaa Kooree naannoo Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa Finfinneetti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, tarsiimoo fayyaa fi kallattiiwwan fuulduraa Afrikaa irratti ni mari'ata. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo ammaan tana immoo gara oduu biyya alaatti achi dabarree jirra. Lammiin Jaappaan ilmoo isaa daa'ima waggaa 7 lallaafaa fi biskuuta kennee fi gaara guddaa biyyattii irratti kophaa dhiisee biraa deemee poolisiin of eeggannoo kenniteefii jira Reuters akka gabaasetti. Abbaan umurii waggaa 48 ijoollee isaa waliin gaara ol bahaa osoo jiru daa'imni isaa akka dadhabeetti himnaan bakka jiru akka turuu fi biskuutaa fi lallaafaa kennee fi ilma isaa guddaa wajjin imala itti fufuu BBC'n dabalee addeesseeti jira. Daa'imni waggaa 7 gaara faajii haala qilleensa hurree fi roobaa ta'e ol ka'insa meetira 2000 irraa yeroo dheertuuf kophaa taa'ee mul'atee jaama. Hojjettoonni gaara kanaa irraa erga daa'ima kana arganii booda poolisaaf beeksisuu isaanii ifoomsanii jiran. Abbaan gaara ol bahee gad deebi'ee yeroo daa'imaan wal argutti poolisoonni ammoo komii guddoo irratti kaasanii jiraachuu Reuters gabaaseeti jira. Daa'imni kun sa'a 8 oliif kophaa rakkachaa akka ture dubbataniiti jiran. Gaarri faajii ol ka'insa meetira 3776 hoggaa ta'uu waggoota muraasaan asitti balaa hedduutu irratti mudataa jira jechuun BBC'n gabaasee jira. Haleellaan saayibarii Iraan dhaqqabsiise jedhamee buufanni anniisaa burqisiisu kan UK guyyootaaf cufamee turuun ibsamee jira. Buufata anniisaa burqisiisuu jiddugala UK haleellaa saayibariin wal qabate akka cufamee ture BBC'n gabaaseet jira. Bal'inni isaa akka itti fakkaata. Mootummaan sirni Enerjii Yuunaayitid Kingdom irratti sodaan uumame tokkollee hin jiru jechuun dhaabbileen nageenyaa enerjii biyyattii garuu dhaabbileen humna ibsaa dhiheessan haleellaan saayibarii uumamuu danda'a jechuun ergaa of eeggannoo dabarsanii jiru. The Daily Telegraph haleellaan kun ji'a darbee raawwatamuu ibsuun gareewwan mootummaa Iraan waliin walitti hidhata qaban haleellaa kana raawwachuu isaanii gabaaseeti jira. Nageenyaaf jecha mootummaan haa ta'u wirtuun nageenyaa saayibarii biyyoolessaa kan bu'uuraalee misoo
misoomaa murteessoo irratti haleellaa raawwatamu hordofu odeeffannoo bal'aa kennuu irraa of qusateetti jira. Haa ta'u malee haleellaan kun wiirtuu humna ibsaa guddaa irratti kan raawwatame ta'uun beekameeti jira. Deeli Telegiraaf akka gabaasetti wiirtuun humna ibsaa kun kan cufame guyyoota afurii fi ministeerri Inerjii haleellaan saayibarii kun jeequmsa kan uume jenereeteroota xixiqqoo irratti ta'uu fi sirna biyyattii irratti dhiibbaa tokkollee akka hin qabnes beeksisee jira. Sirni Yuunaayitid Kingdom jenereeteroota gaaziitiin hojjetan kanneen yeroo gabaabaaf humna ibsaa dhiheessan baay'ee kan qabudha. Sirni dhiheessii humna ibsaa biyyattii eeguun mootummaaf qormaata guddaadha. Mootummaan dambiiwwan nageenya saayibarii isa ammayyeessaa kan jiru yoo ta'u dhuma waggaa kanaattis tarsimoo dandeettii qormaata dhiheessii humna ibsaa dandamachuu isaa haaraas ni qopheessa jechuun ibsamee jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo oduun yeroo kanaaf qindeeffannee dhiyaanne kanuma fakkaatiiti oduu wajjin Afandi Mahammadiin ture waan nu daawwattaniif galatoomaa sagantaalee Hararii Broadcast Network waliin ammoo turtii gaarii.